hordoftoota YouTube channel Fayyuu Jaalala nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu nu baay'ee nagaa keenya galata waaqaa ta'u har'aa harmee kiyya faana dhufnee jirra jechuudha. Ji'a meeqatti deebitee dhuftee jirti gara keessanii mee nagaa gaafadhu nama baay'ee si yaadee jira asirra. Mee naguma keessanii fayyaadhaan siniin jedhaa. Tureera dhuguma YouTube tureera dhufee sin beeku. Alarginee sin beeku namoota baay'ee yaadee namoonni baay'een na yaadaniiru. Nagaggaafatuudhani. Gaanis dafee sidan dhufneef mangadaan kunis dheeraadha. Amma immoo dhufeera akkaattan jirtu nagaa keessanii jira koo rakkina wayiitiif hin dhufee bakka amma asuma jiraan jedha. Egaa yoonaa harmeen keenya asuma jirti. Erga yeroo darbeetii gaddaati. Egaa yoonaa asuma jirti jechuudha. Numa faana turtee numa jajjabeessaa turtee gara miidiyaatti dhiyaanne garuu amma namni baay'een dubbisaanii turanii namoonni miseejiidhaan gaggaafataa turanii warreen kallattiidhumaan maqaa ishee iyyuu beekanis jiru as keessa maquma warri waamanii dubbisuu barbaannaa harmee keenya yaadannaa arginu tokko immoo harmee keenya itti irraanfanna warri jedhanis baay'een jiru kanaaf jecha dhuftee jirti jechuudha. Egaa namoota kana maal jettare? Egaa namoota kana warri na beekanis egaa biyya koo ta'u ta'a. Egaa isaanis rabbi nagaadhaan biyya isaaniitti gasheessu wal nu agarsiisu nagaan koos isaanaa qaqqabu. Egaa amma nagaadhuma isaanii gaafadhee tananii itti mul'adhee tananii amma kanas tureera jara kanas jajjabeesseera si'achi jajjabaataniiru hin gala jedhee tana yaada. Tisi gaddas baay'ee isaanii hin gaddanyaan isiniin jedha. Egaa isuma jiru wajjin jiraatu maa namatti hin dhaga'amin tisi balaa waan kanumaaf jiraata. Cuma dhanna jenneetuma taa'aa jirra. Isuma jiru wajjin jiraatu. Egaa tokko laalanii tokkotti obsuu jedheetanii gamma sinis kana caalaa nangalaa nagaa sinitti dhaame jedheetanii jara kanas dubbiseen galadheetanii nagaan isaaniif isaa ta'uu isaan galanis yoo galanis nagaa haa ta'anii achittis nagaa haa ta'anii biyya nagaa haa jiraatanii. Baay'ee ni yaada isaanumayyuu baay'ee yaada warra harmee kee jedhu kana dhugaa ani kana yaada akkuma jaajjataa iyyuu. Toon nan danda'a ta'e na dubbisuu nan danda'a ta'e irraa buru nan dubbisa ta'e. Namni baay'ee na gaafataa ture yeroo baay'ee Fayyuu harmeen kee maaliif dhufanii harmeen kee nagaadha miti turanii jiranii jedhanii na gaggaafatu yerootti warri si mi'eeffatan jechuudha. Eebba warri mi'eeffatan gorsa warri mi'eeffatanii. Ana eebbisaa mana rabbinaa kennanis nan eebbisa eebbi koos isaanaa qaqqabu. Ammas rabbi nagaa isaanaa godhu gaa isinillee ani baay'ee walumaa naasoftu anumatu keessaa dhabame malee egaa natis immoo naasoftu nagaa kootti naa hin maaliyyuu nagaadha harmeen isa maal isaa bilbilaa naasofnu miti isaan kallattiidhaan kun akkatti fuulattis ilaalanii isa haasaan kana barbaadan malee akkanum bilbilaa yeroo haasofnu hin beeku. Nagaa isaa harmeen kee nagaadha annaadhaan nagaadha isaan fayyaadha dhufuu madadhaban malee jechuus hin dandeessa. Amma immoo gaa anis nan dhufa amma birraatti immoo isatti walas arginaa miti nanis birraanaa bari'uu laftis gannaa yoona kana deemuunis gizee kana deddeemuunis rakkinaan malee badaa naman deemsisu. Amma kana waaqayyoof haa galatu jenna. Nagaadhuma isaan gaafadheetanii gala jedheetanii gaa rabbi nagaa isaanaa godhuu isaaniinis biyya nagaa isaanaa jiraachisu warra na barbaadu kanas nagaa haa ta'anii isinis rabbi nagaa sinaa godhu biyya nagaa qabu keessa sinaa kaa'u dhalatti sinaa guddisu biyyis biyya nagaa haa ta'uun jedheetanii galadheetanii kaa'u. Amma isaanii waan isaan barbaadan tokko annan beeka waan ta'eef hordoftoonni kuni baay'een isaanii dubartoota shamarranidha. Baay'een isaanii immoo biyya Arabaa jiru biyyoota garaagaraallee jiru garuu biyyoota Awurooppaa Ameerikaa kan jiran jiru baay'inaan garuu biyyoota Arabaa fa'aa jiraatu. Yeroo galanitti garuu isaan waan tokko barbaadu. Nama gaarii tokko akka isaanitti qabu barbaadu waan ta'eef ishee kana naa eebbisiin sirriitti.
Buddeen argachuun moo? Kan namni dhiirri kan barbaadamu iddootti aara galfatan barbaadu, nama gaarii tokko barbaadu, lama dadhabuun barbaadanii, lama dhama'uun barbaadanii. Kanaaf immoo namni haati yoo nama eebbiste gaariidha, hangafni yoo nama eebbises jedhama. Yeroo baay'ee namni eebba haadhaa qabu hin milkaa'a jedhama. Eebbi haadha baay'ee nama milkeessa ilaalti qabata. Egaa maali amma ijoolleen amma kunoo feesbuukii kanaan badu. Kana kun feesbuukii kanaan badu. Imma isinitti beekti garaa isin badaa ooltan feesbuukii dhaan. Imoonis maal isaanis walitti odeessu. Telegiraamii sin jedhe. Waan baay'ee kanatti ijoolleen jalaa baballeessaa jira. Duratti jaan ilaalteetu ijoolleen fuula shiigiitu fuula utuun argi warri ilaalanitti heerumsiisuun dajanii. Ammallee egaa waliigalteen kun abbaan lama waliigaluun bayeessa ta'eetu kun akka kanatti halaala ta'anii fuula nama tokkoof ilaalchisu. Kunis jira. Fuula nama tokko ilaalchisu namni isaan ilaalchisan sun itti gammadni dubarri isa dhoskaneetu gara biraa xinnaa galtummoo gara biraatummoo fuudha dubara kana. Waan akka kanaafaatu jira. Maal amma dhiyooma kana ji'uma kana keessaa waan akkasii ta'eera. Maqaa nama biraatiin ishee baree maqaa nama biraa sanaan jaarsolii ergatee maqaa nama biraatiin waan hundumaa walii galee booda yeroo laalamu isa ta'uu dide. Dhiyoodhuma kana jechuudha kanan arge reediyoo irratti. Anis waan hin beeku tokko nan qaba namni waliin fuula ilaalee dhufeennaa teerumee jedhu namichi kun naafa wayii ta'ee argame. Miidiyaadhaanii kun? Miidiyaa feesbuukii maal? Argameera kunis waan akka kanaa odeeffannoo ajaa'ibaa qaba. Hinuman dhagaa garuu ani gaafa wal baran amma namni sun nagaadhuma maal hundumaa nagaa dhaga. Fuudhu ishiin biyya galte kan turanii innis dhufee ishiinis galtee wal fuudhuu fennaa jedhani fuula ilaalte namichi naafadha. Miilli isaa naafadha. Waa'ee kanaa ittiin himne tasuman. Eebbaa kumaasatti fuula garuu namichumaa naafadha. Manna galu etan gootire ganzabni ishii waan walitti daddabalamee mana ijaarsistee birriitti kenniteetti itti heerumtee kunoo firri ishii baay'ee jibbaa jira. Waan akka kanaa fa'iitu jira. Maaliif garuu birrii ishii guduunfattee kun naa ta'a jettee birrii ishiis namicha sanatti erguu baattee humna ishii amma kana baaftee mana namaa xaragdee ifatamtee yoo warra qabaatte warra ishii ergattee mana ishiis ijaarrattee seera qabeessaan galtee warra ishii biratti heerumuu barbaachisa. Ijaan argite ilaallattee argite yookiin immoo ishiin hin galle warra ishii bira dhaqee argamuu qaba namichi sun. Ammaa kan obboleettii koo otoo ishiin hin galiin achitti wal baranii dhufanii kunoo maal beektaa biyya kanarraa ba'anii dhaqan. Gaabii geessanii uffata geessanii nyaatanii dhuganii namichi sun argamee warri ishii arganii amma galtee kunatti heerumsiisu. Kun hin jiru bara amma yoo feesbuukiidhaan baran hin jiru baay'inaan hin jiru kun. Kun waan akka kanaati jira. Kanaafuu waan hin taanetti hin heeruminaa ijoollee kooyyuu teessanii feesbuukissa ilaaltanii nama amantanii namatti hin dhaqinaa namni sun bineensa ta'a ta'e waan ta'u hin beekamu. Sin nyaata ta'e sin dhiise ta'e hin beekamu. Yoo ta'u baates dhirsa dhalaa lafa dhaladhan. Galtanii heerumuu dandeessu. Ganzaba keessan guduunfattanii kaawwatanii galanii heerumuu danda'u. Heerumni hin darba? Darbeen qabu. Darbeen qabu. Aara galfatanii galanii warra isaanii irratti boqotanii haa heerumanii waan akkasii rabbi isinitti hin fidiin. Bisa ganzabni keessan badus rabbi isinitti hin fidiinii qalbii keessan godhadhaa horadhaatii guduunfadhaatii waan ta'u immoo rabbi isinitti haa qabu. Ameen. Ameen jedhaa kan. Oddoo ta'u immoo rabbi isin haa dhaabu. Ameen. Ganzaba keessan immoo rabbi walitti isin haa qabu. Ameen. Jiifa baay'ee isin jalaa hin ta'in. Ameen. Kanaafuu wanta isin gorsu wanta samaa irra deemu kanaan hin heeruminaa isiniin jedha jara kooyyuu. Waan samaa irra deemu. Argitanii immaanillee umurii kanaanii waan isheen balaaleffatte kana garuu darbee iddootti milkaa'us jira. Amma maali anumti
isheen si bira jiru iyyuu kun iyyuu jechuudha. Manni jira dhufte. Maali innis Ela argitee maal anumti kunu isuma qilleensarra deemu kanaanan dhufe. Anumti kunu isuma qilleensarra deemu kanaan feesbuukiidhuma kanaan kuna ilma keessa kana baree isattiiru. Darbees qajeelaan namaan argama. maali atis habaabonis achuma teessanii teerumtanii rabbii isin qabba'ee namuma ta'utti dhuftan. Dibata argatte. Amma gaa adeemsa kana keessatti wanti rakkoon uumne maali beektaa? Ani nambaree faanumaan haasa'e malee waan tokko ittiin ergine. Birrii ittiin ergine. Qabeenya uumaa walii galtee akkasumas biraa qabu. Dhufee yoo ijaan argeellee itoo naa ta'uu baates wanti isa biratti badu tokko illee hin jiru. Maal hin galta? Dhiisee deemuu malee kan biraan jiru. Inni kaan immoo ganzaba isaatti kenna kaatuman argee. Otuman argeen mana ijaarii kana godhi jedhee itti kennee ofuma ganzabni isaa yookiin kan nyaatee fixee iyyuu immoo fuudha ishii miti maraattu isheen jirti dubarri. Maarri baay'ee waan baay'eetu jira. Inni akka keessanillee inni kumaanuu bitameen argamu. Inni akkan keessan lammaniyyuu maal abaaboonis ishiin ilaallattee nama ilaallatee itti heerumedha. Atis immoo namuma ilaallatee itti heerumedha. Isinis rabbuma isinii tole. Naan keessan bishaan keessa rabbi haa guddisuun bayyuu guddateera. Kunoo akka keessan immoo yoo ta'e immoo bareedaadha. Akkasii kun. Itoo hummaatti hin ergiin duruma haasa'anii fixanii gaafa qaamaan dhufan ilaalanii yoo walitti dabalatu qabanii wajjin nyaatu. Innis fidatee atis itti fidattee waan barbaaddan hojjetachuu dandeessu waliigalteedha gaa kun. Kana caalaa isaan kun meegaa eebbanan eebbisu gaa akka kana yajara kooyyuu mee akka kanatti ilaalladhaatii ganzaba keessan qabadhaa baankii gashadhaa naman amaniinaa namni amanamu ormadha ala taa'ee maal isinii godhaa numti silaa waliin tutturanuu nam amanamu innumti dhala walii dhalanuu tole malee hin amanamu beekala. Kanaafuu kanan jedhaani kaa qalbii isaanii keessaa taa'u kaa kanatti maal hin jedhaa Kana gaa kanatti gorsite jechuudha. Nullee waaqayyo umurii isin haa dheeressu jennaan nu dhuftanii as nu bira turtanii ammoo hafuura isinitti boqochaa turre jechuudha. Waaqayyo dabalee umurii keessan haa dheeressu isin jaallannaa waaqayyo ammayyuu dhala keessan irra isin haa jiraachisu umurii keessan isin haa dheeressu koottaa nu ilaalaa akkas gidduutti nu bohaarsa nu boqochiisa. Kana booddee nu qabnu sinidha. Sinumatu nu bukkee jira hirkuun keenya sinidha. Kan nu gorsuu danda'u kana booddee kan nurra jiru sinumadha. Ammayyuu waaqayyo dabalee umurii keessan haa dheeressu. Qe'ee nagaatti gala karaa nagaa deemaa. Nu illee amma humna keenyaan eebbifna jechuudha. Maal eebbi xinnoo hin qabdu. Arriin hin beeku arraba beeka. Kanaafuu isinis egaa qalbiin keessaa waan hunda yaadinaa suma jiru wajjin jiraattu isiniin jedheera suma jirutu haadhaadha suma jirutu abbaadha ammasii rabbi walitti nu hambisu walitti nu haa jaalatu kanaafuu kana caalaa hojii keessanittis bobba'aa waa yaadinaa isiniin jedheen galateetaniis. Galatummaa ulfaadhaa umurii nu dheeradhaa isin jaallannaa isin kabajnaa maqaa hordoftoota keenyaatiif galatummaa. Nagaan isin wajjin naa ta'u. Takuun kaameeraa jaallatti argitanii ishee taafe kanaaf kunuunsi dubbisaa argisiisa.